Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Dhaan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra dhufin sabskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kana ta'uun oduu wayitaawaa kan biyya alaatiif kan biyya keessa argachuun itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu gara maatii chaanaala kana kotta kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo deemu oduun jalqaba. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan namoota nagaa badii tokko malee irratti raawwatamaa jiru cimee akka itti fufee fi hidhaan kun daa'imman dabalatee daa'imman ganna 7 ganna 9 fi akkasumas kan biroo irratti badii tokko malee raawwatamaa kan jiru akka ta'e kan himame yoo ta'u kun immoo yakka daa'imman mirga isaanii dhiibuun irratti raawwatamaa jiru akka ta'es himamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee kan itti fufe yoo ta'u tibbana guyyoota 7 kana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli cimee kan itti fufe yoo ta'u lola cimee itti fufe kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jiru loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa akka jiruu fi injifannoo gagabbataa irratti argataa akka jiru beeksisee jira. Guutuu isaa isiniin genne. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen TPLF garee Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti taasiseef deebii kennee jira. Akkasumas guyyaa kaleessa kallattii Affaar daangaa ce'uudhaan humnoota mootummaan hidhachiisaa jiran jedhe irratti tarkaanfii kan fudhate akka ta'e odeeffannoon gama sanirraa baate ibsitee jirti. Guutuu odeeffannoo kanaatii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu walduraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan namoota nagaa umriin osoo hin daangessin badii tokko malee raawwatamaa jiru cimee itti fufuun ibsamee jira. Namoonni hidhaman kun ilma keettu bosona jira, eessuma keettu bosona jira, obboleessa keettu bosona jira, walumaa galatti fira keettu bosona jira jechuudhaan badii tokko malee maqaa hin taane itti maxxansuudhaan kan irratti raawwatamaa jiru akka ta'es himamee jira. Haala kanaan namoonni mana hidhatti guuramuudhaan baatii tokko hanga waggaa tokkoo fi sanaa olitti mana murtii osoo hin dhiyaatin yakka tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran jedhamee jira. Torban dabre aanaa Heetosaa ganda qonnaan bulaa Jaawii Cilaaloo jedhamutti ilma keessantu bosona jira jechuudhaan maatii fi firoottan walitti dhiyeenya qaban kan hidhaman akka ta'e eeramee jira. Badii tokko malee namoota waajjira poolisii aanaa Heetosaa magaalaa Itayaa keessatti hidhaman keessaa muraasni akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Tokkoffaa Muhammad Gaarii qonnaan bulaa yoo ta'an manguddoo ganna 65ti. Abbaa maatii 9ti. 2 Raadiyaa Haajii haadha mana obbo Muhammad yoo ta'an sadaffaan obbo Qorichoo Gaarii jedhamu itti aanaa bulchaa gandaati. Ilma obboleessa keettu bosona jira jedhamuudhaan kan hidhame. Afraffaan Aishaa Muhammad haadha maatii 5 yoo taatu obboleessa keettu bosona jira jedhamuudhaan kan hidhamte. Shanaffaa Xaahir Muhammad barataadha. Ganna 15 yoo ta'u obboleessa keettu bosona jira jedhamuudhaan kan hidhame. Jaaffaa Oliqaa Muhammad daa'ima waggaa 9ti. Obboleessa keettu bosona jira jedhamuudhaan kan hidhame. Torbaffaan Saladdiin Muhammad daa'ima ganna 7 yoo ta'u obboleessa keettu bosona jira jedhamuun kan hidhame yoo ta'u isaan kunneen muraasadha. Yakka nama tokkootiin nama tokko hidhuun ammallee nama yakka hin qabne hidhuun mataan isaatu yakka ta'e osoo jiru daa'imman osoo badii qabaataniyyuu kan hidhamuu hin qabne daa'ima ganna 7 ganna 9 fi kan biroollee hidhuun mirga daa'immanii sarbuudha. Kuni yakkaa oliiti. Qaamni dhimmi kun ilaallatu rakkoo kanaaf furmaata kaa'uu qaba. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee akkuma itti fufeetti jira. Guyyoota 7 kana fufteedhaan lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo guddaa irratti argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garagaraatti haleellaa fufteedhaan waraana mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee kan itti fufe akka ta'ee fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo gagabbataa argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa adoolessa 2025 lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Kolii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala akka taasise beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee hedduus hiikkatuudhaan injifannoo boonsaa irratti galmeeffadhe jedhee jira. Achuma lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Boor aanaa Nophaa ganda Abbuu jedhamutti guyyaa kaleessaa haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa ka argate akka ta'e odeeffannoo nu ga'e isiniin geennee turre. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee kan itti fufe ta'uu ibsee jira. Har'as kibba Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'ee fi loltoota mootummaa hedduu hojiin alaa kan taasise ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a jechuun adoolessa 2025 Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Dhoqqichaa iddoo addaa Hurufa jedhamutti barraaqaan haxxee hidhuudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu godaansisee hedduu madoodhaan adabuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee hedduus kan hiikkate akka ta'e beeksisee jira. Kaleessas aanaa Dugda Daawwatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu TPLF gareen Debretsiyoon Gabre Mikaa'eliin hoogganamu haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa paarlaamaa irratti taasise deebii kennee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa irratti haasaa taasiseen abbootiin amantaa naannoon Tigraay gara waraanaatti akka hin deebine hojii akka hojjetan jechuudhaan dhaamsa kan dabarse yoo ta'u yookaan waamicha kan dabarse yoo ta'u TPLF immoo dhimma kana laaffisuudhaan naannoon Tigraay qophii waraanaatti hin jirtu jedhee jira. Naannoon Tigraay qophii waraanaatti hin jirtu jechuudhaan deebii gabaabaa haa kennu malee garuu guyyaa kaleessa adoolessa 2025 hidhattoonni Abbut kan Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganaman daangaa Affaar cabsanii dabruudhaan yookaan seenuudhaan haleellaa kan raawwatan dhagahamee jira. Haleellaa kanas kan raawwatan garee TPLF irraa fottoquudhaan mootummaadhaan deeggaramuudhaan leenji'aa jiran yookaan deeggarsa mootummaatiin of qopheessaa jiran irratti akka ta'es odeeffannoon gama sanirraa baate ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee TPLF ibsa baaseen qophiin waraanaaf taasifamaa jiru Tigraay keessatti hin jiru jechuudhaan gama biraatiin immoo waamicha taasisee jira. Waamicha taasiseen paanaaliin sadarkaa ol aanaa gamtaa Afrikaa raawwii fi hordoffii waliigaltee Piriitooriyaa hawaasni addunyaa akkasumas dhaabbileen dippiloomaasii abbootiin amantaa hayyoonni fi qaamoleen dhimmi kun ilaallatu hundi dhimma kana akka mirkaneessan gaafatee jira. Gara biraatiin immoo mootummaa federaalaa qeeqee jira. Mootummaa federaalaa kan qeeqee waliigaltee Piriitooriyaa jalatti lafa humnoota alagaan qabame gadi dhiisisuu fi akkasumas buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuun dirqama mootummaa ture. Garuu mootummaan dirqama isaa baachuu hin dandeenye jechuudhaan himatee jira. Dabalataanis mootummaan federaalaa hidhattoota Affaarii fi lixa Tigraay leenjisuu fi deeggaruun maqaa TPLF lola banuu heddii jedhu dahoo godhatuudhaan Tigraay irratti lola marsaa biroo gaggeessuuf of qopheessaa jira jedhee jira. Gara biraatiin immoo dhiyeessii boba'aa Tigraayiif akka malee daangessuudhaan naannichatti rakkoo hawaasummaa fi dinagdee uumeera jechuudhaan himatee jira. Oduu biyya alaatiin balaa lola Ameerikaa kutaa Teeksasitti dhaqqabeen namoonni 51 lubbuu dhabuun beekamee jira. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Teeksas keessatti balaa lolaa guyyaa tokko dura Hiil kaawuntii fi akkasumas Konchoo Vaalitti mudateen hanga dilbata har'aa kanatti daa'imman 15 dabalatee namoonni du'an 51 gahuun himamee jira. Garee lubbu baraartotaa kaampii yeroo bonaa ijoollee dubaraa Miistik jedhamu kan laga Guwaandaalaappii jedhamu daangatti argamu keessatti lolaa uumameen kan fudhataman achi buuteen isaanii dhabame dabalatee namoota biroo lolaadhaan fudhataman barbaaduu itti fufanii jiru jedhamee jira.
balaan lolaa wal fakkaatan bara 1987 bakkichatti kan mudate akka turee fi inni ammaa kun immoo san caalaa hammaataa fi hamaa akka ta'e kan himan balaa lolaa bara 1987 mudateen dargaggoota bashannanaaf laga daangaa buufatan 10 lubbuun isaanii dabree ture jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu turaa.